Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Amiin. Maatii Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu maqaa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoositiin akkam jirtu, akkam nagaa keessan jirtu. Ani nagaa kootan jira galata Waaqayyoo. Mata dureen koo har'aa sooma. Soomni jechuun maal jechuudha? Sooma jechuun waan fedhii fooniitiin yookiin fooniin du'anii lubbuun ka'uu jechuudha. Yookaan immoo sooma jechuun fedhii fooniitiin du'anii fedhii lubbuutiin immoo ka'uu jechuudha. Maalidha fedhiin foonii? Nyaachuu, dhuguu yookiin sagaagaluu, sirbuu, nama rukutuu, fedhii Waaqayyoodhaan adda nu baasu raawwachuu barbaada fedhiin foonii. Lubbuun keenya immoo maal barbaaddi? Waaqayyo wajjin faarfachuu, galateeffachuu, kennuu, rakkataadhaaf gadduu, yaaduu, obboleessa isaatiif yaaduu barbaaddi. Kanaaf sooma gaafa soomnu nyaatarraa fagaachuu bichaa miti. Waan tokko naa hubadhaa. Sooma jechuun cubbuurraa fagaachuu. Sooma wanti soomnuuf inni guddaan cubbuurraa fagaachuu. Wantoota cubbuu ta'an hammeenyarraa, waan gadheerraa, waan gadhee yaadurraa, obboleessa jibbuurraa, obboleettii ofii jibbuurraa fagaachuu. Wantoota cubbuu ta'uu walumaa galatti. Garuu nyaatarraa maaliif fagaanna? Fakkeenyaaf buuphaa ta'uu danda'a, foon ta'uu danda'a, aannan ta'uu danda'a. Barsiisonni baayoloojii kana natti himuu dandeessu waan sirriitti beektaniif. Wantoonni kunniin qaama namaa ijaaruudhaaf warra fayyadanidha jechuudha. Qaamni namaa gaafa ijaaramu immoo fedhiin foon keenyaa gara cubbuutti nu geessa waan ta'eef gara cubbuutti akka nu hin geessineef asitti maal gochuu qabna? Kutuu qabna jechuudha. Laala fakkeenyaaf gaafa lagni tokko guutu dursinee ijaarsa wayii gochuu qabna miti. Akka bishaan suni gara biraatti akka inni jallatu taasisa. Akka nu hin miineef jechuudha. Akkasuma malee nyaanni sun, buuphaan sun, foon sun hirmii ta'eeti miti. Akka waan badaa tokkotti ilaalameeti miti. Qaama keenyaaf garuu of gadi qabnee Kiristoos fuulduratti dhiyaachuudhaaf. Soomni soomnu hundi isaatuyyuu Kiristoos fuulduratti lubbuu keenyaan kabajaa argachuudhaaf soomna yaa obboleewwan koo. Malee namni Iyyasuus jaalatu soomuu qaba malee sooma jibbuu hin qabu. Namni Kiristoos jaalatu gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos of gadi qaba kan nuun jedhe isaadha. Namni har'a biyya lafaarratti of gadi qabe boruu ol jedha kan nuun jedhe gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos. Kanaafuu sooma soomuun dirqama kiristaanotaati. Soomuudhaaf immoo dursinee gaabbii galuu qabnaa jechuudha.